Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa bakkuma jirtanitti nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif baay'atu jechuun jaaladha. Akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti waaqayyoof haa galatu. Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti waaqayyootti haa tolu. Kan biyya keessaa kan biyya alaa akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti waaqayyoof haa galatu. Jara jirtu uummata qashti. Waaqayyotti haa tolu ani baay'ee nagaa kooti isiniin jedha. Nagaan na bira jiru akkasin bira jirullee abdii qaba jechaadha. Akkasuma biyya keenyaaf waaqayyo nagaa nuuf haa kennu jechaadha. Akkuma beekamu biyyi keenya baay'ee tokko karaa garaa garaatiin jeeqamaa jiru. Akkuma abbootiin keenya baanii galuu dadhabaa jiru. Akkasuma barattoonni illee barumsa dhaabanii waan jiraniif isaan kanaaf illee waaqayyo naa kadhannu isiniin jedha. Egaa biyya keenyaa fi amantuma qabdanitti warri musliimaa du'aa godha, warri kiristaanas akkasuma kadhadhaan isiniin jedha. Biyya keenyaaf akka nagaan deebi'u, biyya keenyaaf akka walii galteen deebi'u waaqayyo nu gargaaru isiniin jedha. Yoo biyyi keenya walii galtee qabaate nagaa qabna, yoo biyyi keenya nagaa qabaate nutillee nagaa qabna jechaadha. Amma biyyi keenya nagaa hin qabaannetti nutillee nagaa hin qabnu. Sababni isaa maaliif yoo jettanii yoo biyyi keenya nagaa qabaate nutillee nagaa qabna. Yoo maatiin keenya nagaa qabaatan, yoo obboleettiin keenya nagaa ta'an nagaa qabna jechaadha nutillee. Amma biyyi keenya jeequmsa qabutti nutillee nagaa qabna jechuun hin danda'amu. Sababni isaa achi waan yaannuuf jechaadha. Har'aaf mana namaa keessa jirra malee amma yoomitti kan mana namaa keessa hojjennu, amma yoomitti kan golormaa keessa turru. Kanaaf iyyuu amma dandeettii keessanitti waaqayyoon kadhadhaa malee homaa gochuu waan hin dandeenyeef bara dhumaa keessa paasteriin irratti akka ka'u, bara dhumaa keessa wanti hundumtu akka raawwatu dursee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbateera. Bara dhumaa keessa raajonni sobaan fakkeessitoonni wanti garaagaraa akka ka'u dursa waaqayyo dubbatee jira. Ammallee wanti waaqayyoon dubbate hundumtuu raawwataa jira jechaadha. Sababni isaa maaliifi obboleettiin obboleessa irratti ka'aa akkuma jirtu akkasuma ani faarfattuudha jedhee iddootti wal fakkeessaa oolu waan garaagaraa keessa bakka oolamutu jira jechaadha. Kanaaf waaqayyo nutti araaramu isiniin jedha. Egaa asirratti aansee warri chaanaala kootiif maatii hin taane sabiskiraayib godhaa. Warroonni immoo maatii taatanii jirtan like share gochuun na hordofaa isiniin jedha. Akka wanta nuti gadhiifnu isin bira gahuudhaaf subscribe gochuun dagatiin akkasuma comment godhaa. Gaaffii barbaadan na gaafadhaa. Amma kananii isin hunduratti argameef gaaffii obboleettii tokko deebisuu hin dhufee jechaadha. Toora imo kootiin gaaffii wayina gaafattee jirti jechaadha. Hiriyaa tokko wajjiniin waggaa 6 hojjedhee jette. Waggaa 6 hojjedheenii jette. Mucayyoon kun jechaadha. Imo korratan miseejii dubbisaa tanani kan inni jedhu. Waggaa 6 wajjin hojjedhee jette. Waggaa 6 guutuun gola ormaa keessa ture. Waggaa 6 gola ormaa keessa ture keessatti ani kanan jiraadhu Kuweetii, isheen kan jiraattu Suudiidha jette. Baay'ee yeroo hojii hojjedhu irratti illee okay mucaatu natti dhufee hin jiru. Kanaaf iyyuu ani bakka jiraadhu bakka kanaa baay'ee wal jaalannaa yeroo tananii mana tsaddoo illee mataa koo keessa yookiin shaarbitti suuqadheen faana haasa'aa ture jette. Mucayyoon kun garuu waggaa 6 wajjiniin haasa'aa turreetu tsabaayii natti jijjiirrattee jettee jirti. Tsabaayii natti jijjiirrattee maaliif akka isheen tsabaayii natti jijjiirrattee hin beeku. Sababni isaa ani yeroon ishirra hadda bahu yeroon abbaa manaa faana haasa'u qofaa. Garuu ani hiriyoota baay'ee ni qaba. Garuu hiriyoota koo baay'ee faana hin haasa'u ishee faana malee jette. Garuu isheen immoo maal gootee akka ani waan ishiitti kooree yookiin akka waan ishii jibbee na fakkeessitee hicciitiin itti himachaa ture hunduma isaa baastee ittiin nama biraatti na odeessitee jette. Egaa akkas jettee jirti obboleettiin kun maal jettaati maaltu sitti dhaga'amaa naan jettee na gaafattee jirti jechaadha. Ana akka kootti jechaadha namni icciitii naa qaba jettu hin jiru obboleettii kun. Maaliif icciitii abbaa manaa kee fi ishee jidduu jiru nama kamittiyyuu hin himatiin isin jedha. Egaa viidiyoo koo waan hordofaa jirtuuf dhaamsan isiif qabu tokko hiriyaa kee kanaa jibbisiin hin jedhanii. Maaliif bara kana keessa lafaa keeyyuu namni nama jibbaa waanta ta'eef isheen immoo
tarii itti fakkaachuu danda'a. Icciitii asitti himatte kanas tarii diingata baastee dubbachuu dandeessi. Soo hin beekamu. Bara isaati moo nama isaatu jijjiirame jette. Barri isaan jijjiiramne nama isaatu jijjiirame. Sababni isaa maaliifi? Ati icciitii kee caakkaadhaa namatti dhoskataa namatti hin himatin icciitii kee jechaadha. Namni caakkaa keessa dhokata malee icciitii isaa namatti himachuun sirrii miti. Sababni isaa maaliif yoo jettee har'a si fakkaata malee bor namni sun waan sirraa deemu hin beekamu jechaadha. Akkuma tama jette kana waan ati icciitii keetti himachaa turte kana amma dabarsitee hiriyaashitti odeessitee hiriyoonni fi sun si gaafachuun isaanii maaliifi? Dura yeroo gaarummaa waliin qabdan gaarummaa wajjin haasoftanii turtanii gaafa immoo muufannoon tokko dhufu yookiin gaafa ati haalli ishii mijachuu didee gaafa bilbiluu didee waliin haasa'uu dadhabda icciitiin kee waan darbee bahu kana yaadachuu qabda. Sababni isaa maaliif? Namni sun icciitii kee sirraa funaaneetu kaa ture malee icciitii kee sii qabuuf miti. Kanaaf ati icciitii abbaa manaa keessa jidduu jiru namatti himachuun sin barbaachisu. Kan abbaa manaa keessuma ilaallata, kan keessa isuma ilaallata. Maaliif yoo jettee icciitiin haadha manaaf abbaa manaa jidduu jiru isunuma lamaan jidduutti barbaachisa jechaadhaan akka kootti. Maaliif icciitiin abbaa manaa koo jidduu jiru icciitiin ani jidduu jiru amaa fi isa jidduu malee hin ta'u jechaadha. Anillee waan akkana na mudatee ture. Waan akkasii na mudatee ture gisee tokko jechaadha. Yeroo sanaa abbaa manaa qofaana haala hiriyummaatiin yeroo jiru sanatti hiriyaa baay'ee jaaladhu tokko jirti. Waldaa keessa waliin geggeessina ture jechaadha. Geggeessummaa waliin geggeessina ollaanii kanarraa jechaadha. Charchii ollaanirra waan jiruufi haala sanaatiin walitti dhufne. Yoo nani guyyaa tokko hin jiru yoon ta'e ani guyyaa tokko hin jiru yoon ta'e bilbila meeqaanatti bilbilamaa oola ture. Garuu sababni isaa mucayyoo kana baay'ee jaaladha ture. Baay'ee keessa walii haasofnaa bakka waan garaagaraa wajjin haasofnaa ture. Gaafa kanarraa mucayyoon kun gara hiriyaa koo yookiin abbaa manaa koo bilbiltee atis kan biraa fuudhi isheenis kan biraa haa heerumtu jetteen akkuma kee kana jechaadha. Sababni isaa maaliif yoo jettee barri isaas ni jijjiirama namni isaas ni jijjiirama. Kanaafiyyuu icciitii kee nama hin godhatiin siin jechuu barbaada. Ani sanarraa kaasee hiriyoota kamillee hin amanu jechaadha. Hiriyoonni namni amanamu tokko hin jiru. Bara kana keessa dubbiin sagalee waaqayyoollee akkas jedha jaaladhu malee hin amaniini jedha. Maaliifi jaaladhu garuu nama kamiyyuu jaaladhu nama kamiyyuu ofitti qabi nama hin amaniin. Namni gaafa waan keessa darbe hin yaadannetu jira. Waan ati itti himatte sana gaafa baasee si odeessitu jira. Sababni isaa maaliif yoo jettee namni hunduu tokko miti. Nama bifa isaa beekna malee amala isaa hin beeknu. Kanaaf ati nama kam nama garaa hin godhatiin siin jechuu barbaada. Maaliif namni tokko har'a gaarii sii gochuu danda'a. Bor garuu gaarummaa sii godhe sana garagalee nama biraatti si odeessuu danda'a. Har'a si jaalachuu danda'a bor si jibbuu danda'a. Waan isaa waan hin beekamneef kanaaf obsuun barbaachisaadha jechaadha. Atis immoo nama kamitti himatiin mee dhaamsa maalii naa dhaamtaa baay'ee hiriyaa koo kanatti garaan koo nama daa'ee jira. Kanaaf nan arrabsallee jedheen guyyaa meeqa qophaa'ee tananii harrabsees jennaan sagalee koo sana hin dhaggeeffanne jette. Yoo arrabsites ishii yoo dhageesses yoo kan biraa si odeessite waan ati kaleessatti odeessaa turte yoo si baafte malee homaa gatiin tokko hin jiru jechaadha. Kanaaf amma si danda'ametti nama si jaalatu si miidha malee namni si jibbe si miidhu. Jibbi immoo qixxee jaalalaati. Jibbi immoo qixxee jaalalaati. Mucaatu na bira jira. Jibbi immoo qixxee jaalalaati. Maaliif yoo jettanii nama si jibbu beektee irraa gorta. Nama si jaalatudha kan si miidhu. Maaliif yoo jette namni si jaalatu baay'ee na jaalate jetta garaa kee irratti fudhatta. Namni si jaalatu si miidha. Nama si jaalatu hin amaniin. Nama si jibbu sana amani. Maaliif sababni isaa yoo jette namni sun si jibba waanta ta'eef atillee irraa siqxa jechaadha. Nama si jaalatu garuu itti siqxa. Itti siqxa waanta ta'eef namni sun garuu duuba garagalee boolla sii qotaa jira. Sababni isaa maaliif yoo jette waan si jaalatu fakkaatetu si gurguran. Waan si jaalatu sitti fakkaata garuu na jaalata namni kun jechuu dandeessa. Na jaalatti namni kun jechuu dandeessa. Maaliif namni kamiyyuu nama namu. Kan amanamu gooftaa Yesuus Kiristoos qofaadha. Ani nama kamiin amanu jechaadha. Maaliif nama kam amanuun hin barbaachisu. Dhugaa namni kamis akkana amanus hin barbaadu. Maaliif yoo jettee ani yeroo maraa ni dubbadha xiqqoos ni aara.
amal makiyya keessatti jechaadha. Maatuma koo jidduutti yeroo jirus waa tokko dhuskee biraa darbuu hin danda'u. Dubbadheetuma bira kutaa jechaadha. Wanti badee abadu malee kan na jaalatu naa jaalatu kan na jibbe naa jibbu namni maal la godha? Namni maal la godha? Namni maal la godhas maal la godhas? Homaa siin godhu namni. Nama laaltee yoo fakkeessitee deemtee yoo isa jallate kun sororoodha yoo jette sirrii miti. Isa jallate sana hin jallate jettee yoo darbite wayii. Kanaaf iyyuu kana siin jedhu ati obboleettii kee kana jaaladhu siin jedha. Akkasumatti immoo ansi icciitii abbaa manaa kee baastanii matinii icciitiin abbaa manaa kee sun jidduutti taafuu waa baay'ee dubbattee jirta waa icciitii abbaa manaa kee shiitti waan akkanaa kun siin jidduudha bahuu hin qabuu siin jedha. Kanaaf iyyuu yoo deebiin kee seeraan siin deebine ta'e ammallee deebitee na gaafachuu dandeessa haala ishii galuun viidiyoo si hojjedha jechaadha. Xiqqoo waan mucaana bira jirtuuf baay'isee sagalee illee fudhachuu hin dandeenye na waamuu laata kan jedhu. Egaa ani chaapistikii sanas didibachuu isaas hin beeku kukkuulachuu isaas hin beeku bifuma qabuu nan bee viidiyoo hojjedha jechaadha. Maaliif bifuma Kiristoos naa kenne sana naa wayya baay'een isaanii kuulatanii ani maaliidha kan jedhan baay'een jiru. Ani garuu hin barbaadu waan akkasii. Maaliif gaafa biyya galee sunii luqqaana gaafa birriin dhume maaddibat gaafa sana saree saamunaa nyaatte fakkaachuu waan hin oolleef jechaadha. Kanaaf bifa Kiristoos nu kenne wayyaa. Kanaaf hundumti keessanii warreen na hordofaa jirtan galatoomaa saniin jedhaa dogoggora jiruuf immoo naaf kashaa gorsa kana baay'ee irraa baratu jedhee yaada obboleettii kanarraa maaliif nama waggaa wajjin jiraatan wal dhabuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf iyyuu egaa waaqayyoo isin araarsuun isiniin jedha. Waaqayyoo isin araarsuun isiniin jedha. Kanaaf hundumti keessanii sheerii sabiskiraaybii laayikii hin dagatiin dogoggora jiruuf immoo dhiifamaa nagaan naa tura amma viidiyoo biraa walitti deebinu.